Kan hordoftoonni illee argan. Masih garam. Eka, kau sini garam. Nama garam. Mana nama garam? Diva mana nama guru nama garam ah? Diva mana diva? Inka wakan waktu itu. Ya kabar badi. Diva mana guru ter? Agam mah? Ada ni. Ya kasih. Ini jira tu sini jera. Aramu aku marah kita kan aku noi samuna seneran badi ture. Dursa garu nyamma barbachi so doktor tak kejadian dursan. Ifama sini jera ifama buddha singa hada video hanar rabadu kiyaf. Akas aku marah kita ni kuno samuna yulal tanti ziratani wala bi kiyafi ada million jiddu. Ba yo litti ba yo buddha tu jira. Deebisee hanga manaatti illee bayitiin illee jira manaallee baay'een ture. Manaatti illee dafee illee nee akkasuma immoo namni jidduu namaa seenee akkasuma ulfaatu mastuutu beekan jedhamtu jidduudhaan dhuftee qaama dhufteetuma jechuudha. Haadha miidhagina wajjin nu araarsitee siidha illee irra deebi'ee amma dhiifama illee nan gaafadhaa dongora kiyyaas haa ta'u maalitti namni hima dongora hunduun dongora namni dongorri hin jiru yeroo sanatti akkaataa hangaruu immoo hanga mana ofii. Hanga mana ofii jechuudha. Kan namaa ta'ullee hin jiru jedha. Namni yoo gurraan dhaga'urra yoo ijaan arge waan tokko hubata jechuudha. Kanaafuu ani asirratti wanni isin gaafadhu irra caalaan dhiifama guddaa isin jedha. Kanaaf namoonni immoo akka carraa yookaan namni kun rakkateetii bahuu danda'e yookaan immoo waan tokkollee nu bannellee arrabaaf illee kan deemullee jiraachuu danda'a. Garuu maa miti kun rakkoon qabu. Namni uumaa hundaa inuma danda'a. Kanaaf akkuma beekamu amma anis kunoo mana kiyyaatti deebi'een jira. Haadha miliyoon wajjin deebi'een jira. Amma viidiyoo keenya irratti argamne akkuma yeroo duraan nu daawwatanitti nu daawwattu jechuu barbaade tananii ammaaf irra deebi'aan hin deebi'u haadha miliyoon ammaa fi ala jirti. Ishis dubbisee tananii dhiifama dheengaddaa sanarratti deebisee amma dhiifama gaafadhaa isin jedha. Haadha miliyoon koommee. Koma laltara kamera lo jichaa rara. Kamera. Video maal dah? Video maal samuna sirrattan gate. Bakka samuna badde. Bakka badee arni radebe nan badee ande sababa badee fille ittime warroonni dhagande warroonni dhageenyallee ittime jira. Kanaafi wanni guddaan immoo labbuma keenya nu gidduu samuna jiru sani. Isuman ibsadhee ande kunoo samuna video irratti argamaan ture haala video wajjin yammarraan badee. Anis ammaa fi kunoo maatii kootitti deebi'een jira. Dhiifama naa godhaadhaa jedheen gaafadhe hordoftoota. Akkasuma kan namni waan tokko irraa immoo maamila baratee deebi'uu irraa bade immoo dursaan dhiifama gaafatee sababa badeefillee isaanillee gaafachuu danda'u. Namoonni immoo arganii jechuu kanan ammaa fi immoo irra deebi'ee tananii dhiifamallee namoonni hin argeellee dhiifama gaafadhaa viidiyoo wajjin hojjedhee kanan jedhu. Kanaafas waamee dhiifama irra deebi'inaan jechaa. Akkam bultanii nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isin jecha hordoftoota keenya egaa har'a abbaan miliyoon kinoo dhufee jira jechuudha. Isinillee dhiifama isin gaafate jechuudha. Akkuma ana dhiifama na gaafate. Dhiifamni immoo kan keenyaa miti dhiifamni kan waaqayyooti. Waaqayyoon abbaa dhiifamaatiin nuti immoo dhiifama walii goona. Namni immoo haga barbaadillee wal baddalu haga barbaadillee walirraa fagaatu dhiifamni. Waanuma jiru namni boolloles kanuma walitti deebi'u namni kanuma araaramu jechuudha. Egaa galatooma hundi keessanuu warreen nagaa buusaa nagaatu caalaa nagaa buusatu waan gaarii wajjiniin hojjedhaa warri jettanis warri naaf quuqamtanis hundumti keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Warroonni immoo gochi keenya hojii keenya sinaarsee maaliif miidiyaa irratti wal baastan maaliif iccitii keessan akkana guutu jettanii too warroonni nuti aartanii too aarii keessa miira keessa galtanii barreeffama koomentii arrabsoo nu barreessitanis hundi keessan galatoomaadhaa isiniin jenna. Egaa arraa fi araaramne
namni immoo deebi'ee walitti hin bu'u jechuuti. Waanuma namni jireenya keessatti wal dhabuun kanuma jiru, jaalala akkuma jiru jaalala gidduu immoo gufuutu jira. Gufuu san immoo egaa gufuu san kuffisuudhaaf xiqqoo ishii nama dhibuu danda'a, nama rakkisuu danda'a yeroodhaaf, booddeetti immoo hin kufa jechuudha gufuuni. Kana fakkaataa. Abbaa miliyoonii atillee galatoomii siin jedha isaa fuulduratti dhiifama na gaafachuu keetii fi hundaafuu waaqayyo hunduma keenyaafuu dhiifama nuuf haa godhu. Inni balleesse ani balleessituu miti osoo hin jedhin hin ta'ini, hundi keenya balleessitoota. Balleessaa keenya immoo fudhannee dhiifama walii goone akkasumatti dhiifama arganna jechuudha. Galatoomisiin jechuun barbaada. Hundi keessan immoo ulfaadhaa irra deddeebiidhaani. Ani kanuma xumuradheen jira isiniin jedha waan itti dabaltu dabalee. Anis wanni hin dabalu amma baay'een jiratu dubbatte akkasuma namni yeroo jalqaba duraa jechuudha namni jidduu namaatis seenu kan immoo araara namaatis barbaadu hin jira. Akkasuma immoo kan araara namaa hin barbaanne kan walitti nama hidhullee deemu hin jira. Maal namoonni baay'een garuu namoonni baay'een yookaan immoo dhabne kanaa fi namoonni yookaan hin jaalanne jira. Namoonni immoo nutti gammadanii akka nuti immoo gargar baanullee kan yaadullee hin dhabamu hin gammadu. Kanaafuu rakkoon qabu namni gonfillee yoo ta'e namni immoo dhabbii kanarratti dhabbii maatii kanarratti yoo jiraate maaliif xalaata namaatillee hin taane namni maaliif jarri kun addaan bahee jira wal dhabanii jiru deebanii araaraman jechuudha. Adda isaatti addaan baate namni garii maal fakkaata? Anna fakkaatu gara kiyya goreet waan kee badaa natti naasa'a. Ani immoo badaa keessa naasa'a. Dhimmi keenya immoo yaadni keenya lolachuu gargar fagaachaa deema. Hangara keetitti gore immoo hangara kiyyaa badaa naasa'a. Ati dhimma kiyya narraa hin baata jechuudha. Kanaafuu namoonni akkana waan hin jirreef namoonni yeroo baay'ee koomintii akkuma ammaa itti koomintii barreessanii isa wajjin araaramaadha, maatii horadhaadha, rakkoon qabu, ilmoo dhaaladhee araarama dhiifama walii godhaadhaani guddaa galatooman jedhan hinde isaanii dursee kanaafi homaa rakkoon qabu ulfaatanii roonni kana ittiin jechuu barbaaden irra deebiidhaan ammaanis xumuree jira isa dhumaa jechuudha. Atis kaadheen gaddaa kun mastoonii nu araarsitee dhiifama duratti nu kofteerti. Anis ammaa fi kun viidiyoo kanarratti dhiyaadheen jira. Ammaaf irra deebiidhaan akka kun wantoonni keenya arganitti dhiifamas dheengadhaan dhiifama si godhaarra dhiifamaati akkana gootu akkanatti buuteetti baramtuu kun hordoftoota gootti kana jedha jechuu barbaadeen. Dheengadha ka'ee sirriitti kukkufee Dakka hordoftoonni illee argan haala akka garaan keenya qulqullaa'ee itti qabnuuf hordoftoonni illee akka argan. Maasi garame? Eegaa tolsin eegaara. Nama garama. Maal nama garama? Dhiifama nama godhuun nama garama? Maal dhiifama dhiifama? Inka waa kanatti akka barbaadu. Dhiifama na goote hagan akkasii kana fakkaataa hordoftoota keenyaa maafii guddaa waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomadha. Warroonni immoo gaafii na gaafattanii gaafii baay'ee jira. Gaafii balbala meeqana jechiistee hin barbaanna warri jettanii nu gaafattanii yeroo biraatii fi irratti isinii haasofnaa isiniin jedha. Horaa bulaa'ee egaa akkuma dandeessanii sheer laayikii koomentii nu tolchaa akkuma yeroo arrabaasanitti waan hundaanuu nu faanaan hafinaayii isiniin jenna. Yoo waan gaarii isine waan badaa soofinne isinuma qabna nurraa fagaatinaa isiniin jenna. Horaa